sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitoota 33 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoof jaallatamoo dhaggeeffatoota sagalee qeerroo qophiin keenya sagalee qeerroo as Oromiyaarraa isiniif darbu kan guyyaarraa eegalee jira. Akkuma barame qophii keenyaarraa keessatti duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata. Dhiyaansuun qophii addaa mootummootiin abbaa irree meeshaa waraanaa dhiisanii otoo bakakkaa hidhatanii dhufanii illee humni bulchiinsa isaanii humna uummataan ol ta'anii hin beekan mata duree jedhuun qophaa'ee jira. Jaal hariiroo qabatee jira. Akkasumas gaaffiif deebii jaal falmattuu waliin goones ni qabna. Beeksisaa fi walleenis qaama qophii keenyaati. Isin keessummeessuun isin waliin kan turu an ayyaanee kaayyooti. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Fincilli xumura garbummaa godinaalee Oromiyaa bakka maratti itti fufeera. Wayyaaneen namoota hidhan dararuu bira dabartee qonnaan bulaa hojii isaa irraa humnaan qabdee taaddisoon isiniif kenna jechuun kaampii waraanaatti guuraa jirti. Fincila xumura garbummaa tasgabbeessuuf sabboontotaaf faayyota yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa hojii irraa ari'uun bifa haaraan jabaatee itti fufeera. Uummanni godina addaa Finfinnee fi qeerroon marii geggeessan. Wayyaaneen fincila xumura garbummaa tasgabbeessuuf abbootii gadaa mana masaraatti waamtee sossobaa jirti kan jedhaniif oduulee biroos ni qabna. Babal'ooma oduuf jaal tokkicha murteessaa. Sa'a ammaa kanatti qeerroon godina Shaggar Lixaa Abunaa Gandabarat keessatti fincila xumura garbummaa itti fufsiisanii jiru. Ganama irraa eegalee dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa kan turan yoo ta'u, ammaan kana immoo barattoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa mana barumsaa kaachisiitti kan jalqabe barnoonni bilisummaa booda jechuudhaan dhaadannoo dhageessisaa kan oolanii fi ammas mana barumsaa kaachisii fuulduratti itti fufee jiraachuu qeerroo bakkichaan addaateera. Loltootii fi humni poolisa wayyaanee TPLF sabboontota Oromoo 4 magaalaa Jaarsoo Wallaggaa keessaa qabanii hidhanii jiraachuunis barame. Dassaaleny Alamaayyoo, Barsiisaa Huseen, hojjetaa mootummaa Jabeessaa Tarreessaa, Girmaa kanneen jedhamanii fi kaanis keessatti argamu. Godina Wallaggaa Qeellam Ona Jimmaa Horroo irraa namootni 4 har'a bakka magaalaa irraa konkolaataa fi nama hin beekamneen fuudhamanii achi buuteen isaanii dhabaman ammoo Abdul Karim Jamal Hassan Jamal obboleessuma Abdul Karim jaallan kun yeroo adda addaatti kan hidhaan isaan irraa hin fagaanne Solomon Gurrichoo, Barsiisaa Dambashaa Baqqalaa konkolaataa wayyaanee hin beekamneen butamanii kan fudhataman yommuu ta'u uummanni fi dargaggoonni ijoolleen kun deebi'uu qabu jechuun fincila xumura garbummaa daran finiinsanii jiru. Oduu biraatiin immoo wayyaaneen fincila xumura garbummaatti barattoota kan kakaasu sidha akkasumas miidiyaa biyya alaa kanneen akka OMN'tiif kan gabaasu sidha jechuun barsiisaa yuunivarsiitii Amboo kan ta'e kaadhimamaa Dr. Tafarii Nugusee Xaafaa hojii irraa ari'anii jiru. Barsiisaa Tafariin koree sirna gadaa UNESCOtti galmeessuuf socho'e keessaa tokko kan ta'ee fi yeroo hedduu miidiyaalee irratti xiinxala kennuun beekama. Kana malees obboleessa isaa barataa injiinaringii kan ta'e sababa isaatti qabanii maayikalaawwii keessatti darara irraan gahaa akka jiranis beekameera. Dabalataan ammoo intarneetii irratti inni miseensa OPDOti jechuun maqaa balleessuu fi hawaasa irraa jaalala qabu booressuuf hifaajaa akka jiranis saaxilameera. Oduu wal fakkaatuun wayyaaneen abbootii gadaa Oromoo akka uummata tasgabbeessan sossobaa jirti. Nuti balleessineerra dhiifama isin gaafanna isin garuu uummata tasgabbeessaa wayita jedhanitti abbootiin gadaa ammoo gaaffiilee qabxii 10 ofirraa qabu humni waraana wayyaanee Oromiyaa keessaa akka bahu kanneen seeraan alatti ajjeesan seeratti haa dhiyaatan qonnaan bulaa lafa isaaniirraa buqqaaniif beenyaa gahaan haa kaffalamu kan jedhanii fi kan kana fakkaatu gaafatanii jiraachuun dhugaa ta'ee otoo jiru miidiyaa irratti abbootiin gadaa mootummaa wajjin wal ta'anii fincila xumura garbummaa tasgabbeessuuf walii galan jechuun miidiyaa of harkaa qaban miidiyaa isaanii EBC irratti afarsaa kan jiran kejiba ta'uu gabaasaan qeerroo akeekkachiiseera. Godina Jimmaatti mariin wayyaanee fashalaa'e magaalaa Limmuutti bulchaa aanichaa Shallamaa nama jedhamuu fi itti aanaa aanichaa Amanuu nama jedhamuun ergama wayyaanee irraa qabatanii mariisisuuf turan fashalaa'uu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof hime.
Mormii abbootii qabeenyaa irraa ka'een walga'ichi gara fincilaatti jijjiiramee jira. Innis yeroo bakka bu'aan qonnaa investor wayyaanee buna Horizon jedhamu yaada kennuuf maayikii fudhatutti hirmaattonni itti iyyani. Horizon hattuudha. Abbaan qabeenyummaa isaa kan sobaati. Qabeenyichi kan abbootii qabeenyaati. Bakka Horizon jirutti waliin hin mari'annu jechuun mormanii akka yaada hin kennine godhaniiru. Gaggeessitoonni marichaas yaadni uummataa sirriidha jechuun bakka bu'aa Horizon harkaa maayikiin fuudhameera. Kanaanis walqabatee ibsaa balleessuu fi basaastoota haaraa gara magaalaatti erganiiru. Dhimmi mormii Horizon dargaggoota dammaqoo irraa gara abbootii qabeenyaa fi uummataatti seeneera. Oduu biraan uummatni Oromoo magaalota addaa naannoo Finfinnee keessa jiraatan qeerroo bilisummaa Oromoo waliin marii fincila xumura garbummaa caalaatti finiinsuu akeekkate gaggeeffatan. Fincilichi akka injifannoon xumuramuuf gahee isaanii gumaachuuf qophii ta'uu isaanii kan mirkaneessan jiraattonni magaalaawwan kun ibsa ejjennoo qabxii 7 of keessaa qabu baafachuun marii isaanii milkiin akka gaariin xumurataniiru. Tokko mootummaan garboonfataa TPLF shororkeessituu farra dimokiraasii, farra nageenyaa fi farra mirga namummaa ta'uu isaa yakka waraana Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun addunyaaf saaxilameera. Saaxila kana okfachuuf malli inni qabu tokkittiin Oromiyaa humna waraanaan ukkaamsee bulchuuf wixifachuu waan ta'een yakka daangaa hin qabne raawwachaa jiraachuun isaa ifaadha. Gartuun mootummaa jedhee of waamaa jiru TPLF diina sabootaa fi sablammoota cunqurfamoo biyyattii hundaa afaan qawweetiin bulchuuf carraaqaa jira. Gartuun kun dimokiraasii fi olaantummaa seeraatti tasa waan hin amanamneef sochii warraaqsaa fincila xumura garbummaa keenya yoomiyyuu caalaa jabeessuun waajibata. Uummatni Oromoo fi uummatni cunqurfamoon harka wal qabatanii gartuu kana aangoo irraa qaarisuuf yoomiyyuu caalaa yeroon ammaa barbaachisaadha. Isa kana gochuuf nuti jiraattonni magaalota addaa naannoo Finfinnee qeerroo bilisummaa irraa abdii guutuu waan qabnuuf sochiin isaan fincila xumura garbummaa finiinsuuf godhaa jiran akkasumas wareegama qaalii uummatni keenya godinaalee Oromiyaa cufa keessatti kanfalaa jiru qooddachuuf qophii ta'uu keenya hubachiifna. 2. Yaadota suukkanneessoo ijoollee fi dubartoota jumlaan ajjeesuu, hidhuu, dirqisiisanii gudeeduu fi ilmaan Oromoo akka bineensaatti adamsuu kan waraanni wayyaanee Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruu fi itti gaafatama kan fudhatu gartuu TPLF. Gartuu kana keessaa kanneen ajaja dabarsanii yakkoota kana raawwachiisanii fi raawwatan hundi hatattamaan akka seeratti dhiyaatanii dalagaa farra namummaa gaggeessaa jiran kennaniif gaafatamummaa akka fudhatan gaafanna. 3. Tajaajila daldalaa midhaan nyaataa, zayitaa, loowwan gaanfaa, hoolaa, re'ee, lukkuu fi hanqaaquu akkasumas bu'aawwan jiruu fi jireenyaaf barbaachisan Oromiyaa irraa magaala Finfinnee akka hin seennee fi tajaajilli daldalaa fi gabaa lagachuu akka guutummaatti eegalamuuf murteeffannee jirra. Daandiiwwan konkolaataa kallattiiwwan hundaan akka Finfinnee hin seennee fi Oromiyaatti gadi hin baane itti fufsiisan cufuun tajaajila geejibaa waraana wayyaanee dhaabuuf karaa dandeenyu mara carraaquuf murteeffanne. 4. Kaffaltii gibraa fi buusiiwwan galii mootummaa abbaa irree fi shororkeessaa kan lammii keenya fixaa jiruuf bakka kamitti iyyuu akka hin kaffalamne murteeffanneerra. 5. Xuriin magaalaa Finfinnee keessaa ba'u nageenya naannoo keenyaa guutummaatti summeessuuf yeroo ammaa kanatti lubbuun ilmaan Oromoo fi jiraattonni naannoo Finfinnee akka malee galaafatamaa jira. Nuti jiraattonni magaalota akka Sandaafaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sulultaa, Buraayyuu, Hoolotaa, Sabbataa, Aqaaqii, Qaallitti, Dukam, Galaan, Bishooftuu bakka xuraawaan itti gatamu taanee jirra. Faalama yookaan summaa'uu qilleensaa nurratti raawwatamaa jiruuf wareegama qaalii kanfaluun tarkaanfii mataa keenyaa fudhachuun ofirraa ittisuuf qophii ta'uu keenya ni ibsina. 6. Maqaa ijaarsa manneen waliin jireenyaa koondominiyeemii investimentii liizii jechuun qonnaan bultoota Oromoo irraa qabeenyi isaanii lafti fudhatamee qotee bulaan Oromoo qe'ee isaatti waardiyaa ta'ee cabee jiraachuun haqa hin haalamnedha. Saamicha lafa Oromoo dhaabsisuuf qonnaan bultoota Oromoof lafti isaanii atattamaan deebi'uu qaba. Manneen koondominiyeemii gadi gadhiifamuu fi qabu. Abbummaan lafaa fi qe'ee uummata keenyaaf mirkaneessuuf yeroon gamtaan falmannu amma ta'uu sagalee tokkoon waliif galleerra. 7. Rakkoo siyaasaa walxaxaa biyyattiin keessa seentee jirtuuf furmaatni bu'uura wayyaanee aangoo gadhiisuu qofaa waan ta'eef gartuun TPLF biyyattiin laaqama kana caalu keessa osoo hin seenne hatattamaan aangoo akka gadi dhiisan gaafanna. Sirna siyaasaa uummata irraa fudhatama dhabee humna waraanaan tursuun gonkuma waan hin danda'amneef osoo badiin kana caalu biyyattii hin mudanne furmaata siyaasaa itti gochuun haalaan barbaachisaadha. Haala kana mijeessuuf mootummaan ce'umsaa daddaffiin akka hundeeffamuu fi hidhamtoonni Oromoo hundi hatattamaan akka gadi lakkifaman gaafanna. Kanuma waliin
tumsi nuti fincila xumura garbummaa finiinsuuf goonu hanga mirga abbaa biyyummaa uummata keenyaa guutummaatti mirkaneeffamutti dachaan kan itti fufu ta'uu isaa diinaafis firaafis ibsuuf feenam. Oduu biraan godina Wallagga Lixaa aanaa Jaarsoo keessatti qeerroo magaala Jaarsoo waraqaa qabsoo hanga bilisummaatti hin dhaabbatu jedhuuf OPDO'n uummata Oromoo bakka hin buutu. Uummanni keenya mootummaa nama nyaataa wayyaaniif gibira akka hin kaffallee fi hidhaa fi ajjeechaan duubatti nu hin deebisu jedhu guutummaa magaala Jaarsoof mooraa manneen barnootaa akkasumas waajiroota adda addaatti qeerroon facaasuun jala deemtota wayyaanii naasuu guddaa keessa oolchee jira. Godina Wallagga Bahaa aanaa Leeqaa Dullachaatti itti gaafatamaa waajjira poolisii kan ture Shaambal Fiqaaduu Geetaawun Fayisaa of wareeguun dhagahame. Shaambal Fiqaaduun godinuma kana aanaa Waamaa Haagalootti kan dhalatee guddate yeroo ta'u hojii poolisummaan waggoota hedduuf kan hojjechaa ture yeroo ta'u cunqursaa ilmaan Oromoo irratti raawwachaa jiru jibbuun gara maatii isaatti galee akka of wareege beekameera. Magaalaan Naqamtee hoomaa waraanaan weeraramtee jirti. Mootummaan gabroonfataan wayyaanee aangoo isaan biyya bulchaa jiru gidduu kana yeroo kamiyyuu caalaatti humna federaalaa baay'inni isaa fi bifti isaa hin beekamneen magaala Naqamtee fi naannoon ishee raafamaa jirti. Magaalaa kana keessattis hidhaa doorsisaa fi akkasumas uummata nagaa mana keessaa gadi guuranii reebaa jiraachuun beekamee jira. Humni federaalaa kunis uummanni magaalichaa ba'uuf galuu akkasumallee yeroo kamiyyuu caalaatti doorsisni humna keenyaan olitti nutti ta'aa jira jechaa jiru. Rakkoon bishaaniif ibsaallee daran magaalittii keessatti hammaatee jiraachuu maddeen keenya achirraa arganne eeraniiru. Kun kanaan osoo jiruu fincilli xumura garbummaa barattoota mana barumsaa qophaa'ina Naqamteen mana barumsaa Biiftuu Naqamtee Aaskii fi mana barumsaa Waachaa Mikaa'el jedhamu keessatti feneenee jira. Barattoonni hedduun yeroo ammaa kana humna federaalaan reebamaa jiru. Naannoo hoteela Faanaatti humni federaalaas barattoota karaa nagaan gaaffii mirgaa gaafachaa jiran irratti aara ija imimmaanessu darbachuun barattoonni hedduun kukkufanii of wallaalanii gara hospitaala Naqamteetti guuramaa jiraachuu qeerroon gabaase. Qeellam ona Jimmaa Horrootti ammoo humni agaazii jedhamu mana uummataa irra deemuudhaan mana isaa keessatti reebamaa jira. Shamarran maatii jalatti humna waraana agaaziitti hedduutiin gudeedamaa jiru. Uummanni addunyaatti nuuf iyyaa addunyaan nuuf haa dirmatu jechuun dhaamsa dabarfatanii akka jiranis gabaafameera. Kun kanaan osoo jiru magaala Najjoo irraa namoota mootummaaf ajajamuu didanii fincila xumura garbummaa finiinsaa jiru jedhaman 300 ol konkolaataa ooraalii wayyaaneetti fe'uun bakka hin beekamnetti leenjii Taaddisoo jedhamu kenninaafi jechuun qabatanii akka miliqan dhagahame. Uummanni keenya naannawaa biraattis ammaa booda konkolaataa wayyaanee irratti fe'amuun dararaa fi du'a hin taaneef saaxilamuurra diduun qe'ee isaa irratti fira isaa fuula duratti kabajaan wareegamuu fi wayya jechuun qeerroon dhaamsa dabarseera. Kana malees magaalaa Anfiloottis namoota hedduu fe'anii gara hin beekamnetti jumlaan guuraa akka turan ibsameera. Bifuma wal fakkaatuun godina lixa Shaggar Aamboo aanaa Ada'aa Bargaa goototni uummatni Oromoo fi barattoonni Oromoo ganda Caancoo Birrattee lafa gabaa Jimaataa jedhamutti wal ga'uun warraaqsa fincila xumura garbummaa finiinsuun hiriira mormii dhageessisan. Dhaadannoolee garaagaraas dhageessisaa oolaniiru. Dhaadannoo isaanii keessas waraanaan hin bullu, ilmaan Oromoo hidhaman hatattamaan haa hiikaman, mootummaan lubbuu waraanaan balleesseef itti haa gaafatamu, abbaan biyyaa ABO'dha, wayyaanee fi OPDO'n nu hin bulchitu jechuudhaan sagalee guddaan dhageessisaa jiru. Waraanni wayyaanees akkuma amalasaa uummata mirga isaaf dubbatu hidhuu fi dararuu irratti argamu. Aanaadhuma kana Mogor keessattis kan argaman barattoonni manneen barnootaa Mogor muka Odaa sadarkaa tokkoffaa, Reejjii sadarkaa lammaffaa fi Mugar Cement Enterprise Community Senior Secondary Schoolitti torbee darbe irraa eegaluun mormii isaanii kan itti fufan ta'uun ibsameera. Sababa kanaan waraanni wayyaanee manneen barnootaa seenuudhaan barattoota jumlaan hidhuu fi dararaa jiraachuun beekame. Hawaasni Mogoris barattootaaf birmachuudhaan hanga ammaatti waraana wayyaanee fuuldura dhaabbachaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun godinuma Shawaa Lixaa Meettaa Roobii keessatti guyyaa Jimaataa barattoonni mana barnootaa qophaa'inaa Shinoo mormii jabaa dhageessisaa turan. Yeroo ammaas barattoonni manneen barnootaa garaagaraa Meettaa Roobii fi Ada'aa Bargaa keessa jiran barnoonni bilisummaa booda jechuun ibsa ejjennoo baafatan guutummaan hojiitti hiikaniiru. Dhuma irratti Rabbirraa Asaffaa Kalkaay namni jedhamu sabaan Tigree ta'e tokko Yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti ilmaan Oromoo dabarsee kennuun kan beekamutti qeerroon bakkichaa diniina xumuraa kennite.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa yeroo hundeeffame irraa kaasee ajajaa poolisoota Yuunivarsiitii Wallaggaati. Rabbirran Yuunivarsiitii kana keessatti nama mootummaa kana wajjin walii galuun dur irraa kaasee hanga ammaatti deenannati yookaan tika kaampaasii kana galchuun dhiiga barattoota Oromoo dhangalaasisu hiisisuu fi ajjeesisaa nama jirudha. Akkasumas jalqaba irraa ka'uun nama Yuunivarsiitii kana keessatti uummata Oromoo qomoodhaan qoqqooduun walitti buusaa turedha. Namni kun dafee yeroo dhiyoo keessatti yoo ofin sirreessu ta'e tarkaanfii garaa laafina hin qabne qeerroon Yuunivarsiitichaa akka irratti fudhatuu fi badii ilmaan Oromoo irratti dalagaa jiruufis gaafatama jalaa kan hin baane ta'uu itti himuu feena jedhu qeerroon Yuunivarsiitii Wallaggaa. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa irraa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaariin. Oduu gammachiisaa. Tumsi deeggarsa qeerroo ardilee addunyaa keenya maratti itti fufee jira. Dhaabbatni deeggarsa qeerroo idil addunyaa guyyaa tumsa qeerroo magaalaa Kolombositti qopheessee isin eegaa jira. Gaafa Saatardee Aapiriil 9 bara 2016 guyyaan citeera. Waaree booda balballi qophichaa sa'a 3 PM irraa eegaleen isaa qaba. Bakka 4257 Eastland Square DR Columbus Ohio 4323 Artistoonni finna qeerroo ta'an kanneen akka Abtaamu, Lamuu, Saaliyaa, Saamii fi Kiruubel Ordofaan hirmaattota bohaarsu. Keessummootiin kabajaa dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa irraa haasawaa ni taasisu. Akkasumas mariin hawaasa Oromoo ni jira. Gatiin seennaa doolaara 30 qofa. Odeessa dabalataaf 61 42 18 95 35 yookaan 61 48 04 72 28 dhaabbata deeggarsa qeerroo idil addunyaa. Dhaggeeffattoota keenya har'aan tana keessummaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa gumaataa turtee fi jirtu tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra. Akkuma beekamu miseensotiin qeerroo biyya keessatti qofa otoo hin taane biyya alaattis ni argamu. Tumsi miseensota qeerroo biyya alaa qeerroo biyya keessaaf utubaadha. Haaluma kanaan biyya Awustiraaliyaa keessa kan jiraattu duraan miseensa waboo kan turte amma immoo qeerroo utubuun kan beekamtu tokkoo fi miseensa qeerroo kan taate tokko bilbilaan haasofsiisnaa toora irratti argamti. Keessummaan koo baga nagaan gara sagalee qeerrootti dhuftee siin jedha. Baga isinillee nagayaan jiraatanii baga akkasumallee nayaan kanii hedduu galatoomaan jira. Hayyee mee maqaa kee fi bakka jireenya kee akkasumas waa'ee kee dhaggeeffattoota keenyaaf ibsi. Hayyee maqaan kiyya Falmattuu Guulaati. Ammaaf isiniin jiraatu Awustiraaliyaa Meelboorn. Hayyee guddaa ulfaadhu. Jaalli Falmattuu mee haala qabsoo waboo keessatti dabarsite tokko muuxannoo kee nuuf himi. Qabsoo fi dubartummaan maal fakkaata? Hayyee bara dheeraati gaafa durii ammaybii amata 40 dura tahaa ijoollummaaniin waraana bilisummaa Oromoo keessa dabalame. Hayyee. Dhugatti haalli jiruun waboo jiruu bareeduudha. Hayyee. Maaliif jennaan ati hidhattee maalummaa kee beekee roorroo sirra jirtu beekee tola ammalatti beekee onnee bu'uuraanii nama miidhe nama uummata miidhe irraa kafalattee kanaafuu onnee guutamtuu sirtuu gakkee hamilee qabdu ka sodaan qabne jechuudha beekee bareeduudha. Maaliif namaan na xiqqaatee hin jaatu. Ani nama akka hiyyaa irraa hin dhoofnetti kan hidhattee deemtu. Kanaafuu dhugatti jiruun hagaan amma jiraadha keessa biyya deegaan achirraa deemee fi jiruu bara dheeraa kumaan jeetti haala adda addaa biyya adda addaatiin jiraadhe. Yoo dhugatti jiruun gaarii samirraa filattee yoo naan jedhan jiruudhaan woboo keessa ture jechuudha. Maali jennaan waan takka yaadu wanni mataa keessa yaaddu diina akka xiyyaa diina na dha'uu fedhu kana jeesu fedhu ajjeesee ani waliin gamaa kana qofa waan yaadu jechuudha. Wantummaan gattee namni yaaduun jiruu bareeduudha jiruun woboo keessaa. Hedduu nama gammachiisa baay'ee ulfaadhu. Namoonni hedduun dubartiin waan qawwee qabatanii daangaa biyya abbaa isaanii kabachiisuu danda'an ittiin fakkaatu. Isaan kanaaf maal dhaamta? Akkasumas dubartoota Oromoof. Dubartoonni Oromoo yeroo ammaa miti yeroo gartee dura qabsoon sun jalqabamte jechuudha. Bara 70 ta'e gaafni gartee nuti hidhanne gaafuma dura qabsoon adda bilisummaa Oromoo hidhannoo jalqabatanii. Kanaafuu dubartoonni Oromoo yeruma sanuu agartee osoo ispoodan deebiin
obboleewwan isaanii hariiraatii wajjin dirree seenan jechuudha. Kanaafuu dubartoonni Oromoo dubartoota jajjaboodha. Yoo inni gartee lola yoo seenanillee lolarraa deebi'anii onnee jajjabdu qabanii dubartiin Oromoo haga ammaatti seenaa keessattillee gantuullee hin qabnu. Kanaafuu dubartoonni Oromoo jajjaboodha. Ammallee warri hafanillee akkasumas jajjabaadha jedha. Hedduu ulfaadhu. Kan nama dinqu ammoo ati har'as falmaan dhiifne qabsoo qeerroo cinaa dhaabbattee argaa jirra. Yeroo hedduu yaada kee qooduun yeroo kee fi qabeenyaa keetiin qeerroo utubuun beekamta. Kana gochuuf maaltu si kakaaseme? Qabsoon kan geenye gaa qabsoon haga gartee galma geessutti. Haga galma geessutti haga gartee addunyaarraa nuti dabarrutti qabsoon waan hin dhaabbanneessa haa'eessattee bikkatti teenyuutu hin jiru. Dhugaadha. Kanaafuu haga gartee qabsoon galma geessutti bikkitti teenyuu hin jirtu ammoo wanni gartee dhugatti biyyaalaa kana jiraanne wanni kasi guddoo goonullee akka jirtuu natti fakkaatu akka kiyyatti maali jennaan karaa tokko dalagannee mana keenya jiraachaa wanni nuti godhu jiru wahuma xiqqashoota xiqqoo waan kana taatee jecha karaa kiyyaan agartee dhugaa waan guddoo godhutti jira jee ilaala akka gartee amma ilaalamma fakkeenyaaf biyya keessa jiraatanii kaa ammaan kana rabbiin diinee isin mul'isin diinarraa isaanii isinirraa haa qabu. Wareegama lubbuu kan isaanii kan ijoolleen keenya gartee ka amma dhalatu ka amma hegereen biyyaa isaanuu waa kana godhu jiranii nuti biyya nagaa jiraanne maal goone. Hayyee mee jaalle falmattu sochii qeerroo biyya keessatti adeemaa jiru kana sochii qeerroo faanta keessan hordofanii taasisaa jiran kana akkamitti ilaalta? Dhugatti akkiniin itti ilaalu namni tokko beeka bu'uura gartee jaallawwan wareegamanii gaafa duraa isaan lafa kaa'an sanumaatu qilleensa. Jaallawwan wareegaman san dalagaa isaanii bilaashitti hafne. Keessa deemanii qoree keessa deemanii waa hayyu ta'anii yeroo dukkanaa kan keessatti agartee gaafa gartee Oromoo jechuu hin beekne. Arraan kana kun ka'attee galanni rabbii taageru hojiin gartee gaafa duraa hojjetamte san lafatti hafne diinni gosoowwanii bilaashitti hin hafne. Firii harkatee hojii harkatee jira. Kanaafuu isinillee hedduu galatoomaa jajjabaadhaa waan hayyuunu waan barbaachinaa jirra. Dubartoonni Oromoo warreen magaalaa kana jiran hundinuu halkanii guyyaa mudhii isaanii hidhatanii ilmaan keenyarraa hin hafnu jedhanii akkana jabaatanii jiranii karaa barbaachisu gartee arrallee haga lubbuun nu keessa jirtutti ichillee dhufne isinii wajjin dalaguu wareegamuurraa jiru. Boodan deebinu isinummaan nu jajjabaadhaa. Hayyee ulfaadhu jaalle falmattu. Tumsi qeerroo biyya alaatti bakka garagaraatti adeemaa jira. Akkuma quba qabdu konsertiileen garagaraa guyyaan tumsa qeerroo adeemaa jira. Itti fufaa jira guutuu idil addunyaa irratti jechuudha. Isin birattoo maal fakkaata? Qophii akkamii qabdu ammaan tana? Jaal falmattuun dhuunfaa keetiin waa hedduu gochaa akka jirtu ni beekna. Namoonni kaanis akkasuma dhuunfaatiin kan qeerroof tumsan hedduu quba qabna. Ammoo bakka takkatti guyyaa tumsa qeerroo addatti qopheeffattanii guyyaa tumsa qeerroo adeemsisuuf qophii akkamii qabdu? Galatoomi amma durallee beekamti asitti akka gaafa bara 2011 na fakkaata yooniin hin dogoggorre xalayaan qeerroo bilisummaa Oromoo hawaasa Oromoo biyya alaa jiru geessa dhaamti. Gartee qeerroon biyyaa ijaaramtee jirra Oromoo biyya alaa isinoo maaliif jirtanii sanirraa kaaneeti namni gartee fedhii qabu walitti dhufnee ijoollee kana ni gargaaraa akkam jennee wal bira dhaabdu walitti dhufnee tumsa qeerroo gara 2000 year 2012 waan jenne jechuudha. Gugursinee lafa keenya jechuudha tumsa qeerroo. Akkasitti hawaasa illee gabbabaanee waltajjii gadi qopheessinee turre. Akkasumas illee ammaan kanaa tumsi qeerroon wantoonni keessatti seerumaanii karaa mootummaatiin beekamee jira jechuudha. Amma yeroo ammaa keessatti. Hayyee baay'ee gaariidha. Akkuma jechetti walgahii guddoo hawaasa yaamnee waa'ee kana irratti uummata mari'achiisuuf gargaarsa gurgursiisuuf tilmaanfannee jirra jechuudha. Amma dura hayyee. Takka booda jechuudha.
Ayyee amma dura paarlaamaa biyya Awustiraaliyaallee ayyee amma dura paarlaamaa biyya Awustiraaliyaallee quba qabaachiftanii ibsa garaagaraa baasaa turuusaa quba qabna. Akkami gara fuulduraatti ammallee isa durii caalaa yeroo duratti maaster pilaanii Finfinnee baafachuun mootummaan wayyaanee kan socho'e amma immoo guutuu Oromiyaa humna bulchiinsa waraanaa jala galchee jira yookaan military rule jala galchee jira wanta ta'eef mee ati akka qabsooftuu fi falmattuu beekamtuu tokkotti Oromoon maal gochuu qaba ammaan tana bulchiinsi OPDO jedhamu hin jiru bulchiinsi naannaa Oromiyaa ka jedhu waan akka biiroo banatee taa'a yoo ta'e malee hin jiru jechuudha. Kanaaf mee akka qabsooftuu tokkotti falmaan ammaan tana adeemaa jiru kun maal ta'uu qaba gara fuula duraatti jettee yaadda? Akka biyyatti akkana fakkaatutti duraanis beekaa warri OPDO warruma gartee isaanuma fokkoo isaanii ta'an malee duraanis hubaata akka keessa jiran duraanis wahuma isaan godhaa jedhanii godhan malee silaa'uu diina wanni namaa godhu hin jirtu isaan akkuma gartee mallattoo halluuna gisee qaba halluunaan qabanii kanumaaficha kaayan jirullee taatu. Amma isaaniifuu baluu qabdii akkas duraan ka jiraanu bulchan sanu akka isaan hin bulchine akka militariin bulchu itti labseetu jiraa jechuudha. Waan kana taate eega gartee isaan ilmaan Oromoo ta'an ammaan sana haruma gartee saba isaanii deebi'anii qabsoo saba Oromoo qabsoo bilisummaa Oromootti makamuu qabanii isin cinaa dhaabbachuu qabanii jechuudha. Qabsoo uummanni Oromoo biyya keessaa godhu gargaaruu qaban uummata isaanii cinaa dhaabbachuu qaban barattootaa fi ilmaan Oromoo gargaaruu isaanii tajaajila diinaa ittuma hojjeteetuma akka waan isaan darba malee waan akkallee isaanii godhu deebi'ee isaanii kadhanii maaliif ittuma faajee kan booda umaatti fakkaatu waan kana ta'etu baranii gara saba isaanii dura jiru. Karaa biraatiin uummanni biyya alaa keessatti uummanni Oromoo yeroo ammaan kana afaan tokko ta'anii humna takka ta'anii humna isaanii walitti deeffatanii yeroo bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbachuun haalaan barbaachisaadhaan jira. Maali jennaan yeroo gartee ammaan kana itti wal qoonnullee hin qabnu yeroo gartee amma hundi agarra amma biyya alaa keessa jiru alaabaa biraatii fi dhaaba biraatii kakaanii kun hundinuu amma nun feesisu amma nun barbaachisu ammaan kana diinaan nurra jira qabsoo gartee addeenye kana tokko taanee jabaannee diina kana humna takka taanee isarraa eega bilisne booda biyya keenya irratti eega galle booda namuu gartee mirga qabaa waan fedhe godhuuf dhaaba qabee jaarrachuu. Dhugaadha. Oromiyaan bulchiinsa humna waraanaa wayyaanee jala galtee jirti. Kanaaf dhiigni dachaan isa durii caalaa dhangala'aa jira. Mootummootiin addunyaa akka quba qabaatan waan kana akka Oromoof tumsan deeggarsa wayyaaneef kennan tokko biyyootiin dureeyyiin akka irraa kutan gochuu keessatti warri biyya alaa jirtan afaan jaraa dandeessan itti dhiyeenyatti kan argamtan kun hiriira gochuutiin quba qabaachisuu keessatti qophii isin gochaa jirtan maal fakkaataa kan jedhudha gaaffiin koo. Hayyee ammaan kana torbaanuma irraas kunne kana torbaanuma dabarre kana keessa jechuudha warri gartee Awustiraaliyaa keessa jiru magaalaa hundaa wal geenyeeti asii bika magaalaa gudditti Kaambeeraa dheenee achitti iyyanni jechuudha. Hayyee. Agartee nu dubbisanii isin gargaaraa isin bira jirraa jedhanii biyya hundattuu akkuma agartanitti Oromoon hiriira baateetuma addunyaa lallabdee numa gaafatti. Ammoo waan gartee biyya keessa jiru nuti silaayis warri biyya alaa jiru sagalee warra biyyaatii taaneetuma asitti akka dandeenyu lallabneetuma hiriiraas baanee amma fuuldurattis yoo rabbiin jee dubartoota qofa haawwan qofa wal geenyee hiriira bahuus yaada kanaatis ni qabna. Waan kanaas nuti gaanuma goona ammoo akka kiyyatti caalatti beekee ka ifirraa dhoorkuu danda'u ka waan kana hunda ifirraa godhuu danda'u ummatuma keenya Oromoon tokko taatee humna taatee karaa qeeroo bilisummaatiinis taate waraana bilisummaa Oromoolee woboolee jajjabeessanii cinaa dhaabbatanii yoo inni gartee nuti humna taanee as baane waa ifirraa dhoorka maali jennaan yoo abbaan jabaate namnillee namaa dirmata yoo nuti Oromoo yoo jabaatte namni kaanillee nu dirmata. Waan kana ta'eefi uummanni keenya Oromoo keessaafi alatti jabaachuu qabdi tokkummaa isaanii jabeessuu qabanii jechuudha. Nuti jabaachuu qaba. Karaa biraatiinis akkuma jette iyyannoos numa iyyanna uummata addunyaatti bakka deemnutti halkanii guyyaa nurraa boodaa miti ammoo irra guddaan nurra jirti jechuudha. Jabaannee tokko taanee waboo cinaatti dhaabbannee karaa hundaanuu qabsoo karaa nagaatiinis karaa humnaatiinis karuma
دم كل جانو اتفقوا قوان النخيل جواتشو قبنا نوري جواتشو قوا على كتر مولد هدو يادا بالشاتا نوف كنت نور رجتين جابتي جواتشو أمة أورمور dhugaa keetii jaalli falmattu hedduu yaada bilchaataa fi yaada nu baasu nu himte hanga ammaatti ibsa bal'aa fi yaada baay'ee bilchaataa ta'e nuuf kenniteetta hedduu galatoomisiin jecha dhaamsa yoo qabaatte carraa siifan kenna. Yaa bo dhaamsini nan qabu isinummaan jajjabaadha hamileen isin hin cabini nuyi isin cinaa jirra keessattuu dubartoonni Oromoo haawwan Oromoo guututti isin cinaa jirra kanaafuu jabaadha hamtuun isin hin akkini itti diinaa isin hin laalini nu jiraadha nu dagaagaa nu jiraadha itti fayyaada galatooma. Ayyeegaa toorarratti argamuun ibsa bal'aa nuu kenniteef nutis maqaa sagalee qeerroo fi dhaggeeffattoota sagalee qeerroon ulfaadhu siin jenna horii bulee. Injifannoon kan uummata Oromooti galatooma hedduu. Ayyee nagaatti. Mootummootiin abbaa irree meeshaa waraanaa dhiisanii otoo bakakkaa hidhatanii dhufanillee bulchiinsonni humna waraanaa isaanii humna ummataatii ol tahanii hin beekan. Annan sayyaa burree leeymane wajjin duynanse wajjin duynanse takkiti baranaa fuulatoo qeyrotoo wajjin baananse wajjin baananse Ingilis kokore ankii jilbaallolee si bareeda jannaan si gore Ingilis kokore ankii jilbaallolee Gola seenaa wayita qorannu jinsi humna waraanaa biyyoota addunyaa keenyaa hedduu keessatti kan raawwatee darbe ta'ullee akka ardii Afrikaa garuu kan irratti dagaage hin argamu. Biyyoota akka Spain, Portugal, Greece, Turkey, Pakistaanii fi akkasumas biyyoota Laatinii fi giddugaleessa Ameerikaa kanneen akka Nicaragua, Bolivia, Chile fi Argentiniyaa keessatti argameera. Waqtii kolonii gaangisteroota Britaniyaa irraa qabee biyyoota akka Nigeria, Ghana, Sierra Leone, Egypt, Sudan, Kenya fi kan kana fakkaatan keessatti akkasumas skaavenjerootni France illee akkasuma biyyoota akka Senegal, Algeria, Dahomey yookaan Benin Republic fi Chad faa keessatti bulchiinsa humna waraanaa akka amma wayyaaneen Oromoo irratti gaggeessaa jirtu gaggeessaa akka turan seenaarraa baranna. Akkuma koloniin Afrikaa xumurameen jalqaba irratti bulchiinsi siviilii kan rimaa'e fakkaatullee akkuma meeshaa tooftaaf itti dhimma bahan malee dilas hojiitti geeddarame hin argamne. Inumaatu akkuma warri koloneessitoonni ardii Afrikaa gadhiisanii bahaniin saboonni aangootti ol bahan aangoo harkaa qabanitti fayyadamuun daangaa saboota isaanii jalatti argamu gosoota isaaniif yookaan mataa ofiif bal'isuu eegalan. Kunis biyyoota akka Benin, Yoruba fi Nigeria naannawa Kaanurii jedhamutti Afrikaa kibbaa, Zulu, Keenyaa, Kukuyyuutti fi Arditti iddoo hedduutti mul'ateera. Afrikaa keessatti sababaan itti biyyootiin military rule yookaan bulchiinsa humna waraanaa jala itti galan keessaa sabni tokko saba isa tokko dominate godhee bituuf wayita yaaluttidha jedha qorataa siyaasaa kan ta'e SCO Arifolo namni jedhamu. Kanaafis biyya Dahomey yookaan Benin Republic akka fakkeenyaatti yoo kaasellee qorannoon isaa kun unu birattis dhugaadha. Wayyaaneen maaster pilaanii Finfinnee wayita qopheeffattetti muummicha ministeeraa Hayilamaariyaam Dassaaleeny paarlaamaa irratti bahanii waan dubbatan hin dagatina. Oromiyaa keessatti aanga'ootiin OPDO malaammaltummaatiin waan investeroota rakkisaniif malaammaltummaa kana investerotaaf haala mijaa'aa uumuuf jecha bulchiinsi lafaa naannawa Finfinnee to'annoo federaalaa jala galuu qabaa jedhanii afaan guuttatanii dubbatan. Gama biraatiin miseensa EPRDF kan ta'e OPDO'n biyya bulchuu akka hin dandeenye itti himuu isaaniiti. Kaan haa turu
har'allee sababa isaan ittiin aangawoota OPDO keessaa dhiigaan qulqulluu ta'anii ittiin taayitaa irraa darbachaa jiran bulchiinsa gaarii fiduufidha haa jedhan malee sababichi sagantaa aangawoota warra dhiigaan qulqulluu ta'an saba ofiif naasuu godhatan muraasa yookaan Oromoof gaarii ta'an buqqisuudha. Qorannoon olitti kaafne kun akka jedhutti sababni kan biraan humnootiin waraanaa bulchiinsa waraanaa jala biyyoota itti galchan economic stagflation kufaatii dinagdeeti. Maqaatiin yeroo waaman akka sababaatti haa kaafatan malee sababni isaanii inni guddaan maaliif akka bulchiinsa humna waraanaa fayyadaman kan biraa ta'uu danda'a. Afaaniin yeroo dubbatan sababni isaanii corruptioniin waan guddateef sana to'achuufidha jechuun dubbachuu danda'u. Garuu sababni isaanii ifa miti. Ajandaa dhokataa qabataniiti bulchiinsa humna waraanaa jala saboota galchuu jedha qorataan kun. Kanaafis biyya Yugaandaa keessatti mootummaa mittoon obootee yookaan muummicha ministeeraa kan ture akkamitti Idi Amin taayitaa irraa buusee akka qabate akka fakkeenyaatti kaasa. Qorannaan International Journey of Current Research Volume 6 kan bara 2014 ammoo akka jedhutti sababaan humna waraanaan buluu Afrikaa rakkoo ideoloojii ukkaamsuuf godhamu ta'uu dabalataan kaasa. Kunis gaaffiin ideoloojii biyya Afrikaa keessatti humna waraanaan hin deebi'uu jedha. Kanaafis warraaqsa Maghreb yookaan Afrikaa kaabaa duratti akka fakkeenyaatti kaasa. Ideoloojii ilmi namaa uumamaan jijjiirama fedhuu irraa qabu itti dhimma bahuun warraaqsa sooshaalizimii Arabaa Aljeeriyaa fi Ijipt irraa waraabbatee Gaadaafiin bara 1969tti akkamitti akka mootii Liibiyaa Indirisin garagalchee ragaa godhatee eera. Bifuma wal fakkaatuun seenaa Naajeeriyaa keessatti lammii biyyattii kan dhiiga wal dibsiise hedduun sababa garaagarummaa ideoloojii dhalatee kan ture ta'uu tarreessa. Kun ammoo yaaddoon biyyattii adda addaan qooduu waraana siviilii fi waraana amantaa akka itti afarsee jiru addeessa. Bakka kanatti seenaa wal fakkaataa biyya keenya keessa jiru wajjin wal bira qabanii ilaaluun gaariidha. Waraana Biafraan jedhamuun kan beekamu waraanni siviilii Naajeeriyaa akkuma biyya keenyaatti taayitaan ministeera hunda keessaa sadarkaan bulchiinsa mootummaa federaalaa kan Naajeeriyaa humna waraana warra kaaba Naajeeriyaatii dhufaniin qabamee ture akkuma kan Itoophiyaa jechuudha. Warri kibba biyyattii ammoo kana mormuun lafa ka'anii fincila diddaa gabrummaa gaggeessan. Warri kaabaa kun humna waraanaa guddaa uummatatti bobbaasuun uummata Biafraa kana akka malee kan miidhan yoo ta'u lafa madda humna boba'aa Niger Deltaa qabeenyaa isaanii qabachuun dinagdee isaanii saamanii biyyoota akka Britaniyaa fi Soviet Unionitti gurgurachuun meeshaa waraanaa bitatanii uummanni sun akka beelaan lafarraa haxaamu gochuun beelaa fi dhukkubaan uummata miidhuu akka toftaa waraanaatti tarsiimoo baafachuun waraana waggaa 2 fi walakkaa gaggeeffameen namoonni siviilii qofti miiliyoona 2 ol dhumaniiru. Barreessaa fi qorataa siyaasaa beekamaan Sharif Gihaalii Abrahaam ammoo akka ibsutti guutummaa Afrikaatti bulchiinsi humna waraanaa madda gochaa badaa hojii seexanaa ta'an ardii Afrikaa keessatti raawwataman hedduuf ka'umsadha jedha. Bulchiinsi humna waraanaa akkatti inni biyyaa fi saba hiyyummaa jalatti ukkaamsee awwaalee hambisu yeroo tarreessu afaan Ingiliziin akkana jedha. Military rule has brought about corruption, abuse of human rights, devaluation of currencies, economic decay, institutional collapse, widened the gap between rich and the poor, tarnished countries' image abroad, frustrated efforts for democratic rule, changed the course of country's history, created unemployment and suffering, underdeveloped the continent, albeit all these factors accounted for evil of military dictatorship jedha Sharif Gihaalii Abrahaam kitaaba isaa Military Intervention and Underdevelopment in Africa jedhu keessatti. Waraana baroota dheeraaf bulchiinsa humna waraanaa darguutiin gaggeeffamaa tureen qabeenyaan biyyattii fi lubbuun namoota hedduun bilaashaa darbaa biyyattiin eegee biyya hundaa taatee hafne as geenye. Wayyaaneenis seenaa biyyoota addunyaa keenyaa kana irraas ta'e
seenaa biyyattii kana irraa waan baratte hin fakkaattu. Mirga ofiin of bulchuu Oromoon qabu irra ejjechuun kanuma ofiin bixxillitee uumte OPDO illee diigdee Oromiyaa bulchiinsa humna waraanaa jala galchitee argamti. Kun ammoo biyyattii daranuu tasgabbii dhabsiisee kasaaraa kana hin jedhamne akkan fokkisaa ta'e keessa buusa malee akka isaan yaadanitti gaaffii uummata Oromoo ukkaamsuuf kan danda'u miti. Addunyaa kana irratti waraanni gaaffii uummataa ukkaamsee hambisee seenaa keessatti hin argamne hin dhagahamne illeedha. Kanaafuu humni waraanaa gaaffii mirgaa ukkaamsuuf furmaata ta'ee hin beeku. Mootummaan Itoophiyaa har'a maqaa isaallee yeroo of waamu Federal Republic of Itoophiyaadha ofiin jedha malee mootummaa humna waraanaan bulu ta'uu isaallee of hin himu. Garuu paartii akka EPRDF kana yoo ta'e Hitleris ni qaba ture. Dargiinis paartii akkasii isa paakoo fi isa faa maqaa of moggaasuun qaba ture. Garuu guyyaa tokkollee bulchiinsi isaa militarii ruul jalaa bahee hin beeku ture. Lammiilee biyyattii otoo mana murtiitti hin dhiyeessine rasaasaan akaa'ee goodaatti hambisaa ture. Kun ammoo kanuma har'a waraanni bulchiinsa humna waraanaa wayyaanee Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun kan adda isa godhu homtuu hin jiru. Fakkaattonni wayyaanes har'a addunyaa keenya irratti tokkoo fi lama miti hedduutu argamu. Isaan kana keessaa mootummaan Siiriyaa tokkodha. Garuu kan nama dinqu hundi isaaniitu akkuma qawwee abdatan dhumarratti qawween badu. Garuu mootummootiin abbaa irree kun meeshaa waraanaa dhiisanii otoo bakakkaa hidhatanii dhufanillee humna ummataatii ol ta'anii hin beekan. Akka seeraatti gaheen humna waraanaa tokko daangaa biyyaa eeguu fi wayita balaan uumamaa biyyaa fi sabarra ga'e dirmachuudha malee bulchiinsa ummataa keessa galuun qooda isaa miti. Ta'ullee hin malle bulchiinsi kan mootummaa sivilii tahuu qaba. Humni ittisaa waraanaa biyya tokko murnoota xiqqoo aangootti ol bahaniif meeshaa tahuun ulee ittiin saboota isaanii cunqurfamoo ittiin aanan tahuu hin qaban. Kanaafuu har'allee waraanni ilmaan Oromoo wayyaanee keessatti argamtan hundaa ol qooda keessan bahuun qabsoo uummanni Oromoo mirga isaa fi abbaa biyyummaa isaa kabajsiifachuuf gochaa jiru cinaa akka dhaabbattan isin gaafachuu feena. Mootummaan wayyaanee yeroo har'aa bulchiinsa Oromiyaa irra tarkaanfatee Oromiyaa bulchiinsa humna waraanaa jala galchuun ishee mootummittiin hangam takka akka kufte kan agarsiisudha malee jabina mootummittii kan agarsiisu miti. Oromiyaa keessatti gaaffiin uummataa fi fincila xumura gabrummaa humna mootummaatiin ol tahuu kan agarsiisuu fi qabsoon Oromoo hangam takka akka itti cime kan mirkaneessu ta'uun beekamuu qaba. Kan yoo ilaalan lafa guutte yoo qaban qabaa hin guuttu akkuma Oromoon jedhu yookaan immoo kabajamaa weellisaa Dr. Ali Birraa akka jedhe laalan fagoo yaaman dafoodha. Dubbiin isaa yoo ilaallu kan fagoo yookaan guddaa nutti fakkaatu kun yoo yaamne ammoo jechuun yookaan sochoone ammoo wanti barbaannu daddaffiin nuuf dhufa yookaan argama. Kanas ta'e sana mootummootiin abbaa irree meeshaa waraanaa dhiisanii otoo bakakkaa hidhatanii dhufanillee bulchiinsonni humna waraanaa isaanii humna ummataatiin ol tahanii hin beekan. Qopheessee kanin isiniif dhiyeesse an Hariiroo Jorgooti. Annan sayyaa burree leeymane wajjin duynanse wajjin duynanse takkiti baaraana fuulato kairoto wajjin baananse wajjin baananse Ingilis kokore anki jilbalole si pareta jannani si gore Ingilis kokore anki jilbalole si pareta jannani si gore Iga gotota kalesa yadanne ala fi kaisan namutu waltane Absoodhaan kumaa jaallanii yoon baasnee dubartiin deebiinu lamuu deessinee saamamneen jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamna kaanee falmannee gabrummaa diinaa baadhannee injiraannu salpha
fanne nanse ya burre eleimane ewatin bulanse ewatin duinanse kakiti barana fulato dangacho ewatin bananse ewatin bananse eyo matatuta leja shanyikota biya fi falmata animota eyo matatuta leja shanyikota biya fi falmata animota Sawangu fe kufisa Kapsonis kuno itifufa Kotuma dalo lidina nasisi Dalo tadufufsena dalsisi Zainuma kenya garsisi Alaba oromo lailisi كيتي ايرو اوروميا لمن سي ابدتي متامبول لمن سي ابدتي متامبول Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenyaarraa kana fakkaatu ture waan dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Qophii wal fakkaatuun yeroo itti aanu aga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof Gadaan Gadaa Bilisummaati.